obboleessa kee yookiin obboleettii tiyya jiruu tee keessatti rakkattee beektaa nama jaalattu dhabdee jaalallee kee dhabdee nama jaalattu jiru nuuf biraa dhabdee yookiin du'a nuuf biraa dhabdee yookiin bultii itti rakkattee itti cinqamtee ijaartee takka diidee rakkattee abdii murtee yookiin ammoo hojjettee waan hojjette dhabdee akkanatti dayfa qaragattee fidde san dhabdee abdii murtee jireenyi kiyya kana booda hin sirratu jettee abdii murtee ni beekta. Jireenya kee keessatti wanti fedhayyuu wanni kumuu yoo si qunname abdii hin muratin. Jireenya kee keessatti ati jabaattee kan hadha si mudate kakaleessa si mudate san faarsuu osoo hin taane galma kee fuuldura kee laaltee isa hawwitu san dhaqqabuuf jecha yeroo qabda ati. Haga fedhayyuu yeroon kee umriin kee achi deemes yoo jiraate hadhas yeroo qabda. Kakaleessaa san uf duubatti lakkaa'uu dhiiftee kaburuu san uf duratti yoo laalte hadha kaatee yoo dalayde hamileedhaan bakka barbaadde san ga'uu dandeetta. Akka firii bishaan keessa akka firii biyyee keessa buusanii bishaan irra bu'etti irra deebiidhaan yookiin takka jettee biqiluu dandeetta. Jalqabayyuu rakkoon si qunname sun hundi yookaan barumsaa fi yookaan jabina sii dabala malee jabina kee hin hir'isu. Wanti si qunname sun hundi akka muka gubbarra muraniiti malee hidda biyyee keessa jiruu fi hidda bishaan keessa jiru buqqisuu hin danda'u. Gubbaa kanarratti si muree yoo jedhes keessi kee immoo lafa jala akka jirutti ka'uu qabda. Margitee biqiltee lalistee ardii guuttee firee baaftee gaaddisa namaa taatee mul'achuu qabda. Yeroo hedduu nuti rakkoon tokko yoo nu qunname abdii murannaadhaan yeroo kenna qabnu san uf jalaa baraaxessina yookiin qisaasessina. Garuu galma kee fuuldura kee jiru san ka jalqaba yookiin ganama itti yaaddee iddutti gufuun si dhooyte. Homa ta'eenu haa ta'u gufuun nama jaalattuunillee yoo si dhooyte karaa si deebistu yookaan immoo bultiidhaanis haa taatu yookaan maatii uf biraa dhabuunis haa taatu rakkoon tokko si qunname ati cimaa yookiin cimtuu taanaan bakka yaadda san dhima geetta. Ka bakka yaadden si geessisuu danda'u yaada kee fi ufitti amanamummaa keessa kee jiru qofa. Ati ufitti amanta taanaan bakka yaadde san gahuun salphaadha. Fakkeenyaaf gaalli yeroo gammoojjitti oofan gammoojjii keessa bishaan hin jiru garuu bishaan hin jiru jedhee hin sodaatu. Maaliif jennaan gaalli yeroo bakka bishaanii gahe bishaan dhugee uf keessatti kuufatee qabu san uf keessatti abdata. Atis kaayoo kee ganama itti karoorfatte san uf keessatti waan beektuuf wanni fedhe yoo si qunname wanti fedhe gufuu yoo sitti ta'e abdii murachuun sirraa hin barbaachisu. Kanaaf obboleessa kiyya obboleettiiti bakka yaadde san gahuudhaaf gufuu fi kufaatii si kuffise san osoo hin taane bakka itti kufte san bichaa ciiftee warwaachuu yookaan booyuu yookaan kakalee si qunname booyuu osoo hin taane bakka sanii kaatee cimina dabalattee humna dabalattee umriin keessa yoo achi deeme ta'e umriin kiyya deeme isoo hin jedhin waan yaadde san qofarra xiyyeeffannoo yoo kennite bakka yaadde san gahuu kee shakkii tokko maleedha. Wantoota abdii nama murachiisan keessaa tokko amma booda waan kana hunda dabarsee takka jedhee hojjedhee argachuu hin danda'u. Waan kana hunda dabarsee amma booda bakka yaade san gaha jedhee hin yaadu. Umrii kana hunda taa'ee bakka san hin gaha jedhee hin abdadhu jennee abdii ufii kennaa ofitti murra. Garuu namni abdii qabu bakka fedhayyuu hin gaha sa'aatii kamiyyuu taana. Ati bakka yaadde san gahuuf keessi kee qofti gahaadha. Maalummaa kee eenyummaa kee ka beeku si qofa namni badhee quba si qabee akkas isiin akkas inni siin jechuu danda'a. Garuu maalummaa kee isa dhugaa si bichatu beeka. Namni biraa keessa kee beekuu hin danda'u yoomiyyuu taanaan. Kanaaf jennaan quba namni sitti qabuu fi rakkoo si mudateef jettee abdii kee kasi keessa jiruu fi kaayoo yookiin ilaalcha fagootti hawwiin ati qabdu sun akka si keessatti tu'uuf jecha namaatis gurra hin kennin. Gochi si qunname yookiin ammoo mudannoo yookiin ammoo wanti gufuu sitti ta'an san sababeeffattee bakka yaadde san irraa of hin qabin. Ilmi namaa
yoo fattanamee jedhe yoo fatanaa hedduu arge cimaa ta'ee argama. Namni hin fattanamin maalummaa rakkoo fi maalummaa kufuu fi maalummaa ka'uus hin beeku. Namni fattaname garuu yeroo kamuu kufuu hin sodaatu. Namni fattanamee arge rakkoon kamuu yoo dhufe qophaayaadha. Namni hin fattanamin garuu rakkoo tokko yoo arge waan keessaa hin baane itti fakkaata. Wanti hunduu yeroo isaa eeggatee dara. Garuu ati bakka yaadde san gahuudhaaf hamilee keetii fi fedhiin hawwiin ati jalqaba qabdu sun si keessatti du'uu osoo hin taane daran dabalee argamuu qaba. Jecha namaa yoo jenne jechi namaa gaarii hojjette badaa hojjette namni waan siin jedhu hin dhabamu. Gaafa gaarii hojjettes eebaluun sun akkasii ima siin jedha. Gaafa badaa hojjettes eebaluun sun akkasii ima siin jedha. Ilmi namaa waan siin jedhu hin dhabu. Ati garuu jechaa fi gocha ilma namaaf bakkee kennuu osoo hin taane yeroo kamittuu kaayoo si keessa jiru san qofa ilaaluu qabda. Kanaaf jecha hiriyoottan koo namni hunduu fattanamaadha. Namni hunduu gufataadha. Namni hunduu kufee ka'a. Kanaaf jennaan bakka kuftanitti hafuu osoo hin taane nama bakka kuferraa ka'ee bakka yaade gahu Rabbiin nu haa taasisu. Bakka jirtanitti nagaa naa qabaadhaa. Naaf jiraadhaa. Isin jaaladha obboleeyyan kiyya. Chaayinaala kiyya laayik, sheer, sabskiraayib gochuun na gargaara. Na cinaa dhaabbadhaa. Walaa guddifnu nas guddisaa. Isinis bakka jirtanitti nagaa naaf qabaadhaa isinin jedha.